I want to welcome everybody to the second of my presentations and the fourth in our camp. Barumsa keenya kutaa lammaffaan isiniif dhiyeessuu fi kutaa arfaffaa akka walgahii keenyaatti dhiyeeffamaa jiru kanarratti hundumti keessanuu baga dhuftan jechuun barbaada. Let's open with a word Jecha of prayer. kadhannaatiin haa bannu. Holy God, we thank you for your goodness and Waaqa mercy. qulqulluu si galateeffannaa gaarummaaf araara kee fi We ask and pray that you would bless, guide and direct akka nu us qajeelchituuf, akka nu eebbistuuf, karaarra akka nu buustuuf si kadhannaa. as we try to gain clarity and a better understanding of the dispensation in which we Ce'umsa live. keessa jiraachaa jirru kanaaf yeroo ifa bayeessa ta'e, ifa sirrii ta'e arguuf deemaa jirru We kanatti ask nu and pray gargaari. in the name of Jesus. these Maqaa things. Yesuusiin kan hundumaa sin kadhadhaa. Ameen. I want to welcome everybody back. Baga nagaan deebitanii dhuftanii isiniin jechuun barbaada hunduma keessaniini. In our first study together, Qorannaa walii wajjiniin qabaanne isa jalqabaa irratti we'll remember that we reviewed the subject of adultery. waa'ee mata duree dhimma ejjummaa jedhu kanarra deebinee ilaalle turre. Remember, I quoted or referenced the last 6 camp meetings. Walgayiiwwan yeroo darbe taasifne ja'a isinii caqaseen ture. I asked the verse that's dealing with adultery, and someone gave us Revelation 17 verse Heertuu 3. waa'ee ejjummaa dubbatu kana sin gaafadheennaan namni tokko Mul'ata 17:3 nuuf kennee ture. But of course, we know it's actually Revelation 17 verse Sun 2. akka Mul'ata 17:2 irra jirutti adda baafnee turre But we booda. did look at verse 3, Lakkoofsa 3 irratti wanti nuti ilaalle and I took the opportunity to discuss the logic around how we use the symbol of wilderness. carraa Mul'ata 17:3 nuu caqafame kanaatitti fayyadamuudhaan mallattoo dhimma lafa onaa jedhu kanaa fudhannee Reminded us that ilaalaa it's turre a jechuudha. time period, not a place, Lafa onaa kan jedhu kuni akka iddoo otoo hin taane turtii yeroo agarsiisu and ilaallee turre showed that jechuudha. that the 1260 Inni in and of turtii itself waggaa was a representation of the 1960 2520. kan 25-20 bakka bu'u akkan agarsiisu argine turre. The Millerites would have understood those 3.5 times as merely a section or a component of the 2520. Barri sadiif walakkaa jedhame kitaaba keessa jiru kuni kutaa yookiis qaama 25-20 akka ta'e Miileroon hubatanii So one of turan. the things that has opened up prophecy for us today Har'a raajii kanarraa nuuf baname nuyiif har'a is moving on from the idea that the 1260 is merely a part of the 2520, but that it can be a representation of it. 1260 kutaa yookiin qaama 25-20 qofa otoo hin taane bakka bu'ee yookaan ibsituu 25-20 akka ta'e illee argine jechuudha. And so when you do that, Yeroo sana goone ammoo you can show that that time period, the 1260, kan nuti agarsiisuu dandeenyu turtiin yeroo 1260 can be understood as a scattering, akka faffaca'uutti hubatamuu ni danda'a jechuudha. and therefore it allows you to go back into history, prophetic history, Gara seenaa raajiitti duubatti and line up the deebinee 1260 with other periods in biblical history that have also been a scattering. kutaa kitaaba qulqulluu keessatti faffaca'uu seenaawwan qaban kana 1260 wajjiniin walirra buufnee ilaaluu ni I dandeenya don't know if jechuudha. anybody has any questions of that, or if they haven't understood what
what I've said. namni gaaffii qabdan akka jirtan hin beeku. Wantan ani jechaa ture akkasin hin hubanne hin beeku. Tarii namni gaaffii qabu yoo jiraate. We discussed the two components or the two symbols that it represented, which was scattering and gathering, judgment or punishment, and Kutaa restoration. lama akka inni bakka bu'u ilaallee turre jechuudha. Faffaca'uu, walitti qabamuu, murtii, adabamuu, iddootti deebifamuu kan jedhu bakka buufne ilaallee turre jechuudha. We then went on to the verse that we really wanted to look at, which was verse 2. Gara heertuu ilaaluun nu barbaachiseetitti gara heertuu lakkoofsa lammaffaatti deemnee turre. And the key word that we're going to pick up in the verse, Jechi I nuti think someone said yesterday that it was fornication. jechi furtuun nuti iddoo sanaa fudhannee namni nuuf kenne kaleessaa ejjummaa kan jedhu ture So jechuudha. somehow we have turned that word fornication into adultery. Amma ta'ee just ejjummaa kan jedhu kana ejjummaa kan jedhutti geeddarreerra. And if we're Fornicationii going to use adulteriinis afaan Oromootti akkuma. the concept of adultery in these prophetic studies, we need to know how we took those steps. Ejjummaa kan jedhu kana qorannaa raajii keessatti akkamitti akka itti fayyadamnu ilaaluudhaaf tarkaanfii You remember fudhannee that turre. in the Bible, we've referenced two key Bible passages, one in the Old and one in the New Ni Testament. yaadattu yoo ta'e kitaaba qulqulluu keessaa heertuu lama kaafnee turre, tokko kakuu moofaa tokko kakuu haaraa keessa. We have the verses on the board. It's Exodus 20 verse 14 and Matthew 5:27. Heertichi boordii irra jira. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 14 fi Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 27. Both of them are first mentioned, one first in the Old and first in the New. Lamaan isaaniiyyuu caqasa jalqabaati. Tokko kakuu moofaa keessatti, inni biraan immoo kakuu haaraa keessatti jechuudha. And what's interesting, or the point that we want to derive from those two verses, Wanti baay'ee murteessaan tuqaan nuti heertuuwwan sanarraa fudhachuu barbaanne is that when speaking about the subject of adultery, isa nuti dubbataa jirru dhimma ejjummaa kan jedhu kanaati. one is framed from the perspective of the female and one the male. So I've got F and M, female and male. Tokko dubartoota irratti xiyyeeffateeti, inni biraan immoo dhiirota irratti xiyyeeffateetu jechuudha. We've explained all of that, so I'm not going to go into that again. Sana hunda ibsinee turre, sanarra deebi'uuf deemaan jiranii. And then we spoke about a subject that I introduced in November last year. Waggaa darbee kan onkoloolessa keessa mata dureen ani kaasetti sin And that deebiseen was the ture. subject of intergenerational wealth. Akkaataatti qabeenyi dhalootarraa dhalootatti darbu kaaseen ture jechuudha ericha. And in parenthesis, Ammattuu the keessatti simplified version of that means to keep it in the family. maatii keessatti qabeenya eeguu jedheen sin ibseen ture. And the it is the wealth. Inni ammoo qabeenya dhaala isa jennu jechuudha. Once you understand that concept, Yeroo yaadrimee sana hubattan it helps to understand how patriarchy can form and blossom within societies. akkamitti akka olaantummaan dhiiraa kun hawaasa to'atee fi hawaasa keessatti akkamitti dhalootatti akkamitti akka It inni also darbe explains hubattu why in jechuudha. most cultures, Akkasumas kan inni nu ibsu aadaawwan baay'ee keessatti maaliif when a woman marries, she then takes on the name, or in reality, the identity of her husband. dubartiin yeroo heerumtu abbaa manaa ishee irraa maqaasaa fudhatti yookiis maqaasaatti waamamti, akkasumas amala isaas It's all dhaalti. connected to this concept of transferring wealth within your family Kun line. egaa maatii keessatti akkamitti akka dhaalli daddarbu qabeenyi daddarbu faana walirra buuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. And I tried to show how and why that would happen. Sun maaliif akka ta'ee fi akkamittis akka ta'e akka nuti ilaalluuf ture kana ni When your barbaade. wealth is tied to your land, Lafti kee yookiin qabeenyi kee
which means that you live in an agricultural society, Fakkeenyaaf yoo hawaasa qonna irratti hundaa'e keessa jiraatta yoo ta'e, you can see how this system of how societies were formed happened. sirni kun akkaataatti hawaasni bulu kun akkamitti akka uumame argita jechuudha. And the consequences of that is what we would call Bu'aan isaa patriarchy. immoo kan nuti olaantummaa dhiiraa yookiin paatriyaarkii isa jennu sana ta'a jechuudha. So I don't know if anybody has any questions on Sana that. irratti namni gaaffii akka qabu hin beeku. I'm neither attacking or promoting what has happened in the past. I'm just observing and commenting on Wanta that. yeroolee darbe seenaa keessatti ta'an arrabsuu yookiin immoo jajaan jiru garuu wantoota ta'an kana dhugaa isaanii ilaalaa jirra malee. But I think if we were to look Yoo objectively, dhimma keenya godhanne ilaalle if not agreeing with it, we could at least have sympathy with how humans have nuyi gone down haala this kanatti path. walii hin gallu yoo ta'e illee akkamitti akka namoonni miidhaman kanaaf ammoo garaan keenya nu cabuu dhiisuu jechuudha. Because what we have to remember, it's not just intergenerational wealth when a parent dies. Sababiin isaa wanti nuti hubachuu qabnu inni qabeenyi dhaala dhaalaan sanyiirraa sanyiitti yeroo maatiin du'an qofa darbuu miti. And their children inherit the Isa wealth. daa'imman yookiin ijoolleen qabeenya dhaalanis miti. We actually have different generations. Today it's mostly no more than 3, but you Yeroo have tokkichatti generations dhaloota living garaagaraa at the same sadii time. jiraachaa jiru qabnaa jechuudha. Sun immoo That becomes significant wanta olaanaadha jechuudha. about taking care of the elderly. Warra hangafa warra dullooman kunuunsuuf. And that's another component to how societies have formed in the way that Sun they immoo have. qabiyyee biraa kama akkaataa itti maatiin uumaman kan agarsiisudha jechuudha. Yookiin hawaasni akkaataa itti bocame kan agarsiisudha. We then went on to speak about Waa'ee relationships. hariiroo waa'ee walitti dhufeenyaa yeroo dubbachuutti deebine ammoo And I mentioned the Ephesians chapter 5. Efesoon boqonnaa 5 isinii kaaseen ture. We're now looking at Waa'ee relationships. hariiroo ilaalleerraa. And I said the problem with relationships are connected to our Hariiroon nuti humanity. walitti dhufeenya keessatti qabnu kuni namummaa And I want keenyatti to hidhatee suggest qabaa that jechuudha. they're innate, which means they're built into our construction. Uumama keenya yookiis ijaarama keenya irratti kan hundaa'edha jechuudha sunimma. These are things that you have to be conscious of in order to not fall prey to them. Sana keessatti akka hin kufneef sanaan akka hin kiyyeeffamneef wantoota kana hubachuun yookiin sammuutti So qalbeeffachuun that's what's on the barbaachisaadha board jechuudha. now. Sun immoo wanta boordii irra jirudha amma. So I've called it our humanity. Namummaa keenya jedhee barreesseera asitti. And I said that there are 2 parts. Sun ammoo kutaa lama qaba. One of them is that women give birth. Inni tokko isa dubartoonni daa'ima And kennanidha. the second is that we're Inni selfish. lammaffaan immoo isa namni ofittoo ta'e nuyi ofittoo taanedha. And I'm suggesting Wanti ani yaada kennee kaase that those 2 elements of our nature, our human kutaawwan nature, yookiis qaamni uumama keenyaa sun uumama namaa suni is what drove societies to be formed in the way that they have. kan hawaasni akka isaan har'a jiran kanatti akka bocaman kan taasisanidha jechuudha. So intergenerational wealth stems from our human nature. Dhalootatti dhaalli darbu kuni uumama keenya faana kan hidhata qabudha jechuudha. Particularly these two elements of our nature. Keessumattuu uumama keenya lamaan iddoo kanatti arginu kanaan. That only women can give birth. Kan dubartiin qofti dhala kennitu sanaa fi and that we are naturally selfish. isa nuni uumamaan ofittoo taane. So as soon as we use the
concept of yeroo selfishness, dhimma ijoo ofittummaa kana ilaallu for many baay'ee of us, keenyaaf perhaps all of us, especially today, that word selfishness has a negative connotation. ofittummaa kan jedhu kuni nuyiif addunyaa keessattis jechuudha jecha sirrii hin taanedha. So when I spoke about that yesterday and I put it on the Yeroon board, kaleessa waa'ee kana dubbataa turee fi yeroon boordiirra kaa'ee ture. I want all of you to understand that when I am using that word in these studies, I've not put a negative connotation to it. Hiikawwan isaa kan biraa kan hiika negatiivii qaban isiniin kaafne turre. So I'm not trying to suggest that selfishness is a negative character trait. Ofittummaa kan jennu kuni amala sirrii hin taanedha jechuudha. In fact, Gabaabumatti if you all believe that God is good, yoo Waaqayyo gaariidha jettee kan amantu ta'e, which I suspect that most of us, if not all of us, do, baay'een keenya akkasitti amanna jedheen abdadhaa hunda keenya yoo ta'uu baates what we tend to say is the bits that we don't like about God, we just say we don't understand. yoo waa'ee Waaqayyo waan jibbinu qabaanne waan nutti hin tolle yoo qabaanne nuti hin hubanne jennee dabarra Few of jechuudha. us Naan are galle willing jennee to dabarra be jechuudha. open with God and perhaps definitely with others, maybe even to ourselves. Baay'ee muraasni keenya Waaqayyo wajjiniin wal quunnamuu walitti dhiyaachuu barbaannaa jechuudha. Walii keenyattis That there are akkasumas parts ofii of God, keenyattis. elements of God's character that we don't like. Amala Waaqayyoo keessaa kan nuni hin jaallanne jiraachuu malu jechuudha. Which I think actually limits your potential for growing. Isaan kun ammoo akka hin guddanneef nu daangessu jechuudha. So we generally hide our disdain of God by saying Kanaaf we akka walii don't galaatti understand. tuffii Waaqayyoof qabnu hin hubanne yookiin naan galle kan jedhu jala That's why dhoksinee I jiraanna said jechuudha. I don't think all of us really believe that God is good. Sababni ani hundi keenya Waaqayyo gaariidha jennee hin amannu jedhee fi isa kanaafidha But for jechuudha. those of us who do, Warri muraasni Waaqayyo gaariidha jennee amannu ammoo if God is Waaqayyo good, gaarii yoo ta'e God can only create waan good. gaarii qofa uuma jechuudha. In fact, if God was good, it wouldn't make sense for God to create bad things. Yoo Waaqayyo gaariidha ta'ee inni wanta gadhee hin uumu jechuudha. So we have logical reasons to believe that God is not bad. Sababa saayinsaawaa ta'e kan Waaqayyo gadhee akka hin taane agarsiisu waan qabnuufidha jechuudha. Waaqayyo gaariidha inni kan amanu. What we say is that we just don't understand why God does things. Egaa wanti nuti hubachuu qabnu waaliif Waaqayyo akka waa godhudha jechuudha kan nuuf hin galle. So if God is good, God can only do good things. Waaqayyo gaarii yoo ta'e egaa kanaafi waan gaarii qofadha jechuudha kan inni godhu. Then when God created humans Waaqayyo yeroo nama uume in God's image, akka bifa isaatti did God create us selfish? Waaqayyo ofittoo godheetii kan inni nu uume. And I'm going to suggest yes. Eeyyee yaada jedhuun isinii kenna. We have, I think, sufficient evidence to demonstrate Ragaawwan gahaa qabna sana ibsuuf. that by nature we are selfish Uumamaan nuti ofittoodha. and jealous, Hinaaftootadha. and we get angry. Ofittoodha ni aarra. So all the elements of your emotional side, the emotional side of you, Isaan kun hundumte gaa kanaafi miira must keenyadha have all jechuudha. been created by God. Isaan kun miironni kun hundumtuu Waaqayyoon uumamanii. So we've addressed these sorts of philosophical arguments many times in the past. Yaadawwan falaasamaa kana yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan ilaalleerra So yeroolee I'm just darban reviewing keessatti. them briefly and stating them as fact. Irra deebinee ilaaluudhaan warri kun akka isaan dhugaa ta'an Unless mirkaneessuun someone barbaada jechuudha. disagrees. Tarii yoo namoonni itti waliin gallee jiraatan irraa kan hafe. The Bible's going to phrase it in a different way, Kitaabni qulqulluun immoo kana akka biraatti ibsa. which is why we went to Ephesians 5. Kun immoo sababa nuti gara Efesoon boqonnaa 5 akka deemnu nu And that's taasisedha. where we got to
yesterday. sun kaleessa akka gara sanaa deemnu waan nu taasisedha jechuudha. So I've just copied that last section from Kutaa isa yesterday's xumurarra jiru presentation. ibsa put keenya on yookiis today's barumsa board. keenya kaleessaa akka jirutti garagalcha isaan fudhadha koppii godhee. And so at the end Dhuma of our last qorannaa keenya study, yeroo darbee irratti I left us with a yaada thought. kana kennuudhaan nan xumure. For those of us who have been married, are married, or will Nuyi be warra married, fuuneef yookiin warra hin fuuneef yookiin immoo warra ganaa fuudhuuf if jirruuf you're never planning to be married, then you're fuudhuuf okay. kan hin karoorfanne karoora kan hin qabnes yoo jiraattan fuudhuu kan hin barbaannes yoo jiraattan rakkoo hin But qabu. most of us will. Garuu baay'een keenya yookiis harki caalaan keenya fedha ni We have a qabna. desire to be connected to another human being. Nama biraatti maxxannee jiraachuudhaaf fedha qabna And as you all uumamaanii. know, if you go to the book of Genesis, Akkuma nuti hundi keenya iyyuu beeknu gara kitaaba uumamaa yeroo deemnu you'll see that that desire is also inbuilt within us. fedhiin waaqayyoos sana nu keessatti ijaaruudha jechuudha. We're driven to seek for companionship, Gara michuu nuuf ta'u barbaaduutti harkifamna which jechuudha. means that God must have that element or that property about them too. Akkasumas waaqayyoos amala waaqayyooti jechuudha sun immoo. So let's turn to, and then I said, Kanaaf egaa wanti ani jedhe if these are two elements of our nature, kutaawwan yookiis qaamni uumama keenya lamaa if kuni you want to have a good marriage, yoo fakkeenyaaf gaa'ela gaarii barbaanne good relationship, hariiroo gaarii qabaachuu yoo you're feene going to be doomed to failure gara kufaatiitti duufna because jechuudha. your human Sababiin nature, isaayyuu uumama namaa qabna nuti. even though you're built to desire having an intimate relationship with somebody, Hariiroo nama biraa wajjiniin uummachuudhaaf fedhiin nu keessatti kan uumamee jiru yooma ta'ellee jechuudha. it will end up in disaster. Dhumni keenya balaa keessatti kufuu ta'a jechuudha. Almost always with what we would call a patriarchal system of governance or a patriarchal relationship. Yeroo baay'ee yookiin yeroo hundumayyuu jennee kan nuti waamnu sirna olaantummaa dhiirotaa And the keessatti two things dagaagee that drive us hundeeffannaa down jechuudha. this path Wantoonni lama gara kanatti akka dhufnu nu taasisan ammoo is not that men are bad sababiin isaa sababa dhiirri gadhee ta'eef otoo hin taane or that women are weak. yookiin immoo sababa dubartiin dadhabduu taateef otoo hin taane It's certainly not because of the sin that occurred in Genesis, the kun Garden of sababa Eden. cubbuun jannata keessatti yookiis Eden keessatti uumama keessatti arginu sun sababa uumameefis Christians miti. often go back to that point as a reference point, sorry, that event as a reference point to mark why there is this hierarchy Kiristaanonni in yeroo baay'ee relationships. ragaaf kan isaan fudhatan gara uumamaatti deebi'u jechuudha. Wal caaltummaa dhiiraaf dhalaa gaa'ela keessa jiru kana And ibsuuf yesterday, yeroo several of deebi'anii us jechuudha. mentioned the sin of Eve in explaining why relationships don't work Fi very well. kaleessaa baay'een keenya cubbuu Hewwaan hojjette gara ibsuutti deebinee turre jechuudha. And why we have this inequality in Sababa relationships. hariiroon dhiiraaf dhalaa gidduu jiru sababni wal caaltummaan bu'uuramee fi And I sababa want to cubbuu suggest Hewwaaniif that's not, kan jedhu kaaftaniittu kaleessa baay'een I'd probably go keessan. as strong as say that's not correct, Wantin ani yaada kennuu barbaadu kuni sirrii miti. in my opinion. Yaadni koo akkasi. If you disagree, Yoo waliin galtan ta'e please share your thoughts. yaada kanatti waliin galtan yoo ta'e yaada keessan nuu qoodaa. But I don't think it's anything to do with who sinned, what and where in the Garden of Eden.
Kuni waa'ee eenyutu Eden keessatti yakke, eenyummoo dura yakke, eessatti eenyu I yakke think kan we've jedhu faana misread waliin and qabatu. misunderstood that. Akkan ani yaadutti akka malee dubbisnee akka malee hubanneerra And heertuu sana. if you recall, Elder Tess dealt with that issue, at least to some degree, in several of her studies. Elder Tess barumsa ishee baay'ee keessatti pointii kana This kaafteetti. seeming punishment that was brought upon Eve and womankind in general was not a punishment at Wanti all. adabbii hewaan irratti fi sanyii dubartoota kaanii hundumaa irratti dhufe adabbii miti akka walii galaatti. So what I'm Wanti ani yaada suggesting kennu is barbaadu the reason why we use the term sababni nuti patriarchy, paatriyaarkii yookiin olaantummaa dhiiraa kan jedhu kana fayyadamnuu fi we could use the word hierarchical irraa relationships, jala hariiroo yookiin wal caaltee hariiroo kana kan nuti fayyadamnuu fi men controlling isa women. dhiirri dubartii irratti olaantummaa agarsiisu kana The sababni nuti reason fayyadamnuu fi why those relationships have flourished, sababni hariiroon sun milkaa'aa ta'uu fi I'm suggesting, is a consequence of our human nature. akkan yaadutti bu'aa uumama namummaa keenyaati I don't jechuudha. think it's much more complicated than that. Baay'ee waliin nama dhaha jedhee hin yaadu. It's not because men are bad. Sababa dhiironni gadhee ta'aniif I miti. also want to suggest that it's not because men are necessarily bigger or stronger or more powerful than women. Yookiin immoo sababa dhiironni dubartoota caalaa guddaa cimaa humna qabeeyyii ta'aniifis miti. They certainly weaponize their strength Cimina isaanii kana ni fayyadamu. use it to their advantage. Bu'aa isaanii ittiin eeggachuudhaaf itti ni And fayyadamu. far too many men abuse their wives. Dhiironni baay'ee ta'anis haadha manoota isaanii ni And cunqursu. once you have the threat of physical harm, Miidhaa qaamaa yeroo irra geessisuu eegalan human beings quickly understand dhalli namaa ariifate wanti inni ni hubatu that often you don't need to use physical violence. You can just have the threat in the background of that, of the qaama otoo possibility hin of taane that karaa violence. biraadhaan gama biraadhaan namni fayyadamuu dhalli namaa fayyadamuu akka danda'u haleellaa biraa jechuudha taasifamaa jechuudha. So you get to a place where your words are sufficient to be abusive. Olaantummaa kee mul'isuuf cunqursaa irra geessisuuf jechoonni ati fayyadamtu gahaa akka ta'etu argamaa jechuudha. Or as all of you have experienced, Hundumti keessan muuxannoo kanaa ni qabdu. all the adults here, when you were young, Warri abbootiin as jirtan yeroo dargaggoota turtan you'll say something like this. waan akkas fakkaatu jettu. I remember Ani nan yaadadha my parent, it'll be mother or Maatiin father, koo it doesn't matter. abbaa yookiin harmee ta'uu danda'a dhimma hin They qabunni. just needed to look at me. Na eeguu na to'achuu barbaadu. They didn't even need to say anything. Otooma waan tokkoyyuu hin jedhiin And that was enough to keep me in my place, to scare me. akka isaan jalaan baaneef kan isaan jalaan baane na gochuudhaaf na ilaaluun isaanii Just qofti that gahaadha. stern look was sufficient. Ilaaluun qofti ija isaaniitiin ilaaluun qofti gahaadha na tursiisuuf. And the reason it's sufficient, because you know behind the stern look are harsh words, and behind the words is physical Fuula violence. guuranii ilaalan jennaan gahaadha jechuudha ijoollee eeguuf. Sababiin isaa iyyuu fuula guuranii ilaaluu yookiin eeguu nyaara guuranii ilaaluu yookiin eeguu hopefully we can duuba see those wanti jiru steps. jira jechuudha. Rukutuu yookaan qaama miidhuu sanatu A jira waan look, ta'eef sodaatu. Ilaaluu a word, sana booda a jechaa touch. itti himuu dubbachuu sana booda tuquu yookiin reebuu isa jennu jechuudha. I assume, Akkan yaadutti I hope nan abdadhaa that we have matured enough as a community, as a movement, akka sabaatti yookiis akka sochiitti sirriitti hubanneerraa if you're a parent, yoo maatii taatan
generally speaking, if you're a husband, Akka waliigalaatti yoo abbaa manaa taatan fakkeenyaaf yoo abbaa manaa dhedheen fudhadhe man. dhiira yoon jedhe that if someone disobeys, yoo namni wayii abboomamuu didee the right course of action is not to beat them. Wanti sirriin wanti godhamuu qabu isaan rukutuu miti. Because that's the recommendation in the Old Testament. Sun kan inni dhimma itti bahame yookiin gorsi kanaa kakuu moofaa keessadha kan inni jiru. Physically hurt your child Daa'ima keessan qaamaan rukuttanii miidhuun so that they will behave properly sana booda amala godhatu yookiis nama gaarii ta'u and they will learn something positive from it. sana booda waan gaarii ta'e sanarraa baru. So I'm guessing that almost everybody here grew up in that environment. Namni as jiru hundumtuu akka sanatti guddate jedheen tilmaama. And we're not talking about parents just getting angry and lashing out at their child. Waa'ee maatiin aaranii ijoollee isaanii adabanii miti kan nuti haasa'aa jirru. We know that's wrong. Sun dogoggora akka ta'e ni amanna hin beekna. What we're speaking about is actual a parenting style that says it's good. Isa akkaataa itti caaseffamni hawaasaa caaseffame isa dogoggora ta'e daa'imman rukutuu daa'imman miidhuun sirriidha jedhamee isa baratame sanadha jechuudha kan nuti haasa'aa jirru. So if you know that that's wrong, yoo sun dogoggora ta'uu isaa hubattan then you know that violent or inappropriate words sun dogoggora ta'uu yoo hubattan akka malee miidhuun jecha sirriin taane fayyadamuunis dogoggora akka ta'e hubattu jechuudha. So I'm going to say, I've used the word touch. I'm going to say that that's bad. Fakkeenyaaf jecha qabu jedhu kana yoon fudhadhe gadheedha jedhee yoon fayyadame yookiin maybe rukutuutti kan siqu And jechuudha. if touching is Yoo wrong, itti bu'uun kun gadhee ta'e what are words? jechi immoo maali? I'm going to suggest Jecha kan that jennu kun words are a holola. proxy. And what's a proxy? Holola jechuun kun immoo maali? Instead, Qooda it's a substitute. bakka bu'iinsa jechuudha. I think we can all conceptualize that. Kana konseptii isaanii hubanna yaadarmeessaa. But often we feel constrained or restrained to be physically violent, so we become verbally violent. Yeroo baay'ee miidhaa qaamaan madaa'u miidhamuurraa of qusannaa garuu jechaan immoo ni rukutamnaa jechuudha. And I'm suggesting that those words become a proxy for physical violence. Jechoonni kun hololadha miidhama qaamaatti fiduudhaaf jechuudha. Because they're a Sababiin threat. isaan doorsifamaniiru. And if you look at geopolitics, Yoo not just geopolitiksii ilaalle yookiin siyaasa dachee yoo ilaalle but we can kanarraa otoo especially hin look at it taane today, you can see it's being fulfilled right before our eyes. Just the threat of kan violence. yeroo keenyaas ilaaluu dandeessu ija keenya fuulduratti kan ta'aa jiru jechuudha. Doorsisa sarbamaa And so ta'aa jiru if jechuudha. a word is a proxy, Yoo jechi lola bakka you bu'umsaa know ta'e that a look is also a proxy. ija hamaadhaan ilaaluunis lola bakka bu'iinsaati jechuudha. So when a parent Kanaaf maatiin looks sternly as at their ija child doorsisaatiin ijoollee isaanii yeroo ilaalan and the child obeys, daa'imman immoo yoo ni abboomamu jechuudha. that's not any different than using words, which isn't any different to using your hand or any implement to smack your child. Jecha fayyadamuurraa just ilaalchi kun jecha biraa fayyadamuurraa harka fayyadamnee tuqnee adabnee rukutuurraa garaagarummaa hin So qabu if jechuudha. touch is Yoo abuse, rukutuun yookiis qabuun miidhuudha ta'e most of us, I think, already have accepted that words are jecha abusive as miidhuu well. jedhu kana sarbuu jedhu kana ni fayyadamna baay'een keenya. I want to suggest that even looking like that is also a form of abuse.
ija hamaadhaan ilaaluunis sarbuudha jechuudha, miidhuudha jechuudha. So, problem with human relationships, Rakkoon hariiroo ilmaan namootaa gidduu jiru, the reason why we get into problems sababni nuti rakkoo keessatti akka kufnu and taasifamnee how fi to avoid them. ittisuu immoo kan nuti qabnu Either you don't have children daa'imman yoo qabaattes yoo hin qabdu and ta'es Elder Terry used the word contraception yesterday, ildarteeriin mala ulfa ittisuu yookaan ittisa ulfaa jettee turte or kaleessa you be yookiin selfless. ammoo ufittoo ta'uu dhiisuu. And both of those tactics, Tooftaawwan yookiis malli suni lachuun isaaniiyyuu those two murtiiwwan decisions, lachuu kuniyyuu essentially fight against your human nature, bu'uuradha jechuudha uumama kee mormuudhaaf. which means you have to make a conscious decision Murtee sammuu gaafatu murteessuu si gaafataa jechuudha. which stands in opposition to how you were Kan constructed. akkamitti akka ijaaramte mormu uumama kee kan mormudha jechuudha murteen kun. If you do one of the two, you can have a happy Kana marriage. keessaa tokko yoo goote gaa'ela gaarii qabaattaa jechuudha. Gaa'ela gammachuu qabu. So I know that's a very simplistic model. Kun moodela yookiin bifa ifa gala ta'een ibsa and salphaadha. I'm not recommending that people don't have children. That's not what I'm saying. Namoonni daa'imman akka hin godhanneen gorsaa jira miti. Sun wanta ani jechaa jiru miti. But I'm just showing Garuu you isinitti agarsiisaa jiru why relationships are very difficult to manage maaliif gaa'elli yookiin hariiroon to'achuudhaaf and ulfaate how kan jedhudha. patriarchal societies were Akkamitti constructed. hawaasni olaantummaa dhiiraa leellisu akka ijaarame isinitti himaa jira. So the issue about women giving Dhimmi birth, dubartoonni daa'ima yookaan dhala godhachuu I think that's relatively baay'ee straightforward. ifaadha, karaarradha wantichi. So just want to quickly look at this issue of selfishness. Dhimma ofittummaa kana ariifannee haa ilaallu. And we spoke about Ephesians Waa'ee 5 Efesoon boqonnaa 5 dubbanneerra. and we had verse Lakkoofsa 28. 28 qabna. So let's go to the book of Ephesians chapter Gara 5. kitaaba Efesoon boqonnaa 5 haa deemnu. I read it in the King James. Version irraan dubbisaanii. So this verse cuts into a thought that Paul has begun in a couple of verses before. So it's halfway through a sentence, essentially. Phaawulos jecha biraa ibsaa tureetu heertuu itti ceerudha jechuudha. Gimmaasha heertuu gara olii isaati jechuudha. Because of what I, Paul, have said just before, Sababni ani Phaawulos kana jedhee fi kana dura jechuudha. the verse begins. Heertichi kan hin eegalu. I'm going to slightly change the wording. It begins with the word so in the King King James James. irraa kanaaf jedheetu jalqaba. So I'm going to change that and to say because of this. Sababa kanaaf gara jedhuuttan geeddara. For this Sababa reason. kanaaf. For this Sababa reason, kanaaf men should love their wives as their own bodies. dhiironni haadha manoota isaanii akka qaama isaaniitti jaalachuu qabu. For the reasons that I, Paul, have given above Sababa previously. ani armaan olitti isinii kenne kanaaf Phaawulos armaan olitti kan dubbate jechuudha. If you were to read the verses, it's speaking about Christ and Yoo the church. heerticha ol deebitanii dubbistan waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldaa dubbata. And the model of Christ in the church is going to be given in the framework of a marriage. Hariiroon waldaa fi Kiristoos
ibsa waldaa ibsa gaa'elaa keessatti kennameera jechuudha. So because of the relationship that Christ has with the Sababa hariiroo church, Kiristoos waldaa wajjiniin qabu fakkaatuuf men should love their wives as they love themselves. dhiironni akka mataa isaanii jaalatanitti haadha manaa isaanii jaalachuu qabu. So Kanaaf in verse lakkoofsa 28, 28 irratti it says, kan inni jedhu as their own akka bodies. qaama isaaniitti jedha. So these are the bodies of men. Kuni qaama dhiirotaati. And in the same way you love your body, men, Akkuma qaama keessan jaallattan warri dhiiraa that's the way you're supposed to love your wife. akkasitti akka haadha manaa keessanis jaallattantu isinirraa eegama jechuudha. So we all understand the sexist nature of this relationship. Hariiroon kun hariiroo saala irratti hundaa'ee akka ta'e ni This hubanna. whole model of women being a possession or being owned Moodelli by yookiin men. immoo moodelli haati manaa akka qabeenya abbaa manaatti ibsamuu ishee There have been kuni many studies to as keessa explain jira jechuudha. how and why that happened. There are many books on the subject. Kitaabonni baay'een qorannoon baay'een jiru sun maaliif akka kanatti akka dizaayin ta'e. Actually, I say there are many books. Perhaps there aren't many books on that. Kitaabota baay'eetu jira dhimma kanarratti. At least not from the same perspective as we would understand it, from an Eden to Eden model. Karaa nuti hubanne qofa miti. Karaa Eden to Edenii jedhudha kan nuti hubanneerru dhimma kanaa karaa sana qofa miti jechuudha kan ibsamee jiru. That would obviously be a Christian model or Christian perspective. Sun karaa kiristaanonni ilaallu qofadha jechuudha. And Christians go down two paths. Kiristaanonni ammoo karaa lamatti gargar qoodamu jechuudha. Gar lamatti The citu. one that we're currently seeing in the seventh kingdom, Warri kaan warra mootummaa isa torbaffaa kana argaa jiranidha. where the submission of women or wives to men, their husbands, is seen as right and good and holy. Haati manaa abbaa manaa isheef bitamuun akka qulqulluu ta'e, akka sirrii ta'e, akka gaarii ta'etti kan ilaalan jechuudha. Which you see throughout the Bible, particularly the Old Testament. Kitaaba qulqulluu hunda keessatti kan argamuu fi keessumattuu kitaaba kakuu moofaa keessatti kan argamu kana fakkaata. As Adventists Akka Adventistiitti see in Ellen White's writings, barreeffamoota Ellen White keessa yoo ilaaltan they all promote the submission of women. dubartoonni abbaa manaaf bitamuu akka qaban leellisu So you jechuudha. either get that type of Christian, Kiristaana gosa tokko akkasitti qabdu. we perhaps would call them conservatives, Isaan kana warra itti ciccitoota jennee waamna. or the liberals. Yookiin immoo warra So the liberals find themselves in a difficult position, I think, warri liberaalii jennee waamnu kunis iddoo ulfaataatti ofii isaanii because they're argu. not willing to let go of God, Isaan gara waaqayyootti deebi'uufis of hin heeyyamne. however they view God. Waaqayyo akkamitti yoo akka fedhetti yoo ilaalan Jesus, Yesuus, the Father, Abbaa, all of that modeling of the Godhead, sun moodela sadan tokkummaati. and how, particularly women, how women feel about themselves. Keessumattuu dubartoonni akkamitti waa'ee isaanii akka yaadan kan ibsu. So they often take the position that they don't care what the Bible says, they're just going to do what Waa'ee they want. wanta wangeelli jedhu dhimma ittiin qabanii waan yaadan wanta fedhan qofadha jechuudha kan isaan godhanii. And it causes nothing but Kun friction. immoo waan biraa miti kan inni uumu rigata uumaa jechuudha. That's why you have these two camps in Christianity. They don't mix. Sababa kanaaf kan nuti garee lama qabnu jechuudha kiristaanummaa keessatti. And that leaves us Sun ammoo nu gadhiiseera nuun. trying to get those two elements of liberality and Gareewwan conservatism lamaan kana and garee warra itti unite ciccitootaa them. fi garee warra liberaalizimii jennee waamnu kana fi wantoota isaan tokkummeessu
ilaaluudha jechuudha kan nuti yaalle. To try to understand our human nature Waa'ee uumama keenyaa hubachuudhaaf jechuudha kan nuti yaalaa jirru. and to explain it Isa ibsuufis jechuudha. both through science and through inspiration, Karaa saayinsiis akkasumas karaa caafata raajiis rejecting neither. tokko isaaniiyyuu otoo hin mormiin. And I think that's what makes us unique. Sun ammoo wanta adda nu godhudha jechuudha nuun. So, Kanaaf verse 28, lakkoofsa 28 first part of the verse says, as their own bodies, men love their bodies. kutaan jalqaba jecha kanaa akka qaama isaaniitti jedha. Dhiironni akka qaama The isaanii second part of jaalatanitti the haadha verse manaa isaanii says, he jaalataniidha. that loveth his wife loveth Kutaan himself. lammaffaan jecha kanaa immoo inni haadha manaa isaa jaallatu ofiisaas ni jaallataa jedha. So that's just a tautology because it's just repeating what was in the first part of the verse. Irra deebi'eetu ibsa jechuudha. Wanta kutaa jalqabaa keessatti jedhee jecha ittaanu keessattis irra deebi'ee ibsa. So it says, if you love your wife Inni egaa kan jedhu yoo haadha manaa kee jaallatta ta'e because you're one flesh, sababni isaayyuu qaama tokko foon tokko waan you must love taataniif yourself. ati immoo mataa kee jaallachuu hin qabda. And in the first part of the verse, Kutaan jalqaba eertichaa immoo it says, if you really loved yourself, you would love your wife. yoo dhuguma mataa kee jaallatta ta'e uf jaallatta ta'e haadha manaa kee sin jaallattadha. Then in verse 29, Kanaafi lakkoofsa 29 irratti it says, because no man ever yet hated his eenyuyyuu own dhiirri kamiyyuu flesh, his own mataasaa body, qaamasaa foonsaa kan hin jaallanne waan hin jirreefi but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord ni the kunuunsaa church. ni jaallatas akkuma gooftaan waldaasaa jaallatu jechuudha. So Kanaaf verse lakkoofsa 29, 29 keessatti when it says his own flesh, foon isaa yookiin qaama isaa yeroo jedhu what flesh is he speaking about? What flesh is Paul talking about here? waa'ee qaama yookiin waa'ee dhagna foon isa kamiiti kan Phaawulos iddoo Could kanatti use the dubbate. word body instead of flesh. Foon jechuu kana dhiisnee qaama kan jedhu kanaa fayyadamnu. So I'll give you a choice. Filannoon isinii kenna. Is it his body Qaama isaati moo or, excuse the sexist terminology, his wife? jecha saala irratti hundaa'ee dubbachuu koof dhiifamaa moo haadha manaa isaati? Which body is he talking about in verse 29? Lakkoofsa 29 irratti waa'ee qaama kamiiti kan hin dubbataa jiru? His own body or his wife? Qaama isaa moo qaama haadha manaa isaati? So someone here says his wife. Namni ta'e asii haadha manaa isaa jedhee And someone said his own body. So namni biraan immoo qaama mataa isaa jedhe. we have to do a vote. Put your hands up. Everyone has to put their hand up. Put your hand up Filannoo if it's his goona own harka body. baasa. Qaama isaa warri jettan harka baasa. Okay, not many. Put your Baay'ee hands miti. up if it's his wife, Waa'ee haadha manaa isaa dubbachaa jira yoo jettan ammoo harka baasa. or about the same number. And Walitti put your hands up if it's both. lamaan isaati warri jettan immoo waa'ee lamaan isaa dubbataa jira warri jettan immoo harka baasa. Okay, so it's about equal numbers. Most people here didn't participate, but those Namni online. hundumtuu wal fakkaataadha jechuudha lakkoofsi namoota harka baasanii So hundisaayyuu. again, there's three choices now, both. Filannoo sadii hin kennaa sana booda lachuudhaan jedha sitti. So I don't know what people think online. Warri online irra jirtan maal yaaddu? I guess you can message me afterwards. So it says, the next part of the verse doesn't say much. It says, but nourish and cherith it, which means looks after the body. Waa'ee qaama ofii kunuunsuu, waa'ee of kunuunsuuti.
And then what does the last part of the verse say? Kutaan dhuma heertuu sanaa ammoo maal jedha? Even as, and who is the Lord? Eenyu gooftaan? Can we say Jesus? Are you happy to say Jesus? Yesuus jechuu dandeenya. Just contextually. Kontekstii sanaan yookiis galumsa sanaan. Even as Jesus, the church. Yesuus kuni waldaa hin ta'a, waldaadha. So men are supposed to love their bodies in the same way that Jesus loves the church. Akkuma Yesuus waldaa jaallate dhiironnis qaama isaanii jaallachuutu ta'a jedha. Now, if you hadn't looked at the second part of the verse, what do you think now? Kutaa lammaffaa heertichaa hin ilaaltan otoo hin ilaaliin amma maal yaaddu? Has that changed anything? Homaa tokkoyyuu hin jijjiiru. Sorry? Dhiifama. Second part of the verse, you're speaking about Jesus and the church. Kutaa heertuu sanaa yoo fudhannu waa'ee waldaaf waa'ee Yesuus dubbata. So you're saying that the first part must reflect that. And so I guess you're saying that the body or the flesh that's being spoken about is the wife. Qaama kan jennu kun waa'ee haadha manaatti kan inni So dubbatu Tony jechuudha. says the wife. Toniini haadha manaa jedhee jechuudha. Anyone else wants to comment? Namni yaada kennu na biraan jira? Either way, if you think it's his own body that it's being referred to. Lakkoofsichi waa'ee qaama isaa dubbata kan jedhu lakkoofsa 30 jechuudha. No? We're going to verse 30. Gara lakkoofsa 30 deemna. It says, we, Kan inni jedhu nuyi I read the verse, for we are Leftichaan members of dubbisa. his body, of his flesh, and of his bones. nuti miseensota qaama isaatiiti, foon isaatiiti, lafee So isaatiitis. let's summarize that. Yoon walitti qabu kana What's that? Who can summarize that verse? eenyu kana heertuu sana walitti nu qabu maal jechuu isaati? Okay, I'll do it then. So we're going to have a go. An walitti hin qaba. So we- Namni jira. Nuyi Are Christ's body. qaama Kiristoos. Is that a fair summary of the verse? Kuni walitti qabaa heertichaa ta'uu ni danda'a sirriitti. Who is the we? Eenyu nuyi kan jedhu kun eenyuun agarsiisa? The church. Waldaa. We know that Christ Kiristoosiin ni beekna. is the Lord. Kiristoos gooftaadha. So the church is Kanaafi Christ's waldaan body. qaama Kiristoosiidha. And if we Fi were to look at the verses before, the church would be the wife gara heertuu oliitti yoo deemne ilaalle immoo waldaan haadha manaati. and Christ would be the husband. Is that correct? Kiristoos immoo abbaa manaati. Sirriidha miti? And then if we just finally went to verse 31, Dhumarratti yoo gara lakkoofsa 31tti deebitanii for this reason, sababa kanaaf and he's going to tell you what he's already told you what the reason is. sababni sun maal akka The ta'e word for means because of everything that I've said. sababan jedhe jechuudha. For kan jedhu Men have to leave their family home, dhiironni mana maatii isaanii dhiisuu that's father and qabu. mother, Haadhaaf abbaa jechuudha suni. and be joined with his wife. Haadha manaa isaa wajjiniin walitti makamuu qabu So the jechuudha. man and the woman are joined Dhiirrii fi dubartiin walitti and they makamaniiru. become one flesh. Sana booda foon tokko ta'u jechuudha.
So men and women become Dhiirriif one. dubartiin walitti tokko ta'uu jechuudha. So I want to just talk about another component to Waa'ee all of this. qaama kanaa waa tokko dubbachuun barbaada. Kutaa isaa kan biraa. If you go to the US Declaration, waa'ee labsii uf danda'uu Ameerikaa yoo deemtan I hope it's there. jira jedheen ala abdadhaa nan What's ilaala. this famous phrase that we pick out from there that was borrowed from the British about 100 years before? Waggaa 100 dura British irraa kan ergifatame jechi isaan fayyadaman maal ture? Sanaa olis ta'uu danda'a. What did the Americans Ameerikaan want? maali ture kan isaan barbaadan? Demand, in fact. Maaliif kan Ameerikaan ifaajje yookiis dhimmite jechuudha dhugumatti. Happiness. Gammachuudha. So how does that phrase go? Jechi suni sirriidha miti. So it begins with Maaliin jalqabaa? life. Jireenya kan jedhuun eegala. They use the word liberty. Jireenya, bilisummaa. What word would we use? Bakka bilisummaa jedhu kana maal Freedom. fayyadamna? Bilisummaa madhaa eegtisaa. Freedom kan jedhusi. Freedom to do Bilisummaa what? maal gochuu? We said religious and civil. Kan amantii fi kan hawaasummaa jennu bilisummaa amantii, bilisummaa hawaasummaa. We'll do the property in a minute. Qabeenya kan jennu akkami? Right here. So I'm going to say freedom to choose. Bilisummaa filachuu hin jedhaani. Bilisummaa filannoo. And they want life, liberty, and they want happiness. Kan isaan barbaadan jiraachuu, bilisummaa fi gammachuu barbaadan jechuudha. And what makes you Maali happy? kan gammadaa isin taasisu? Sorry? Property. Qabeenya. So I'm going to put money Birrii kan jedhu yookiis and property. maallaqa kan jedhuun kaa'anii maallaqaa fi qabeenya. And Fi I don't know if this is a good symbol. kun mallattoo bareedaa akka ta'e hin beeku. If I do that, what would that mean to people? Kana jechuun maal jechuudha Education, namoota? yes? And those Barumsa. hats that they wear. Barumsa. So all, Hobii eebba. there are others, but those are the three main elements about happiness. Wantoonni baay'een ni jiru garuu wantoonni bu'uuraa sadii isaan kanadha waa'ee gammachuu kan ilaallatan. So they copied that from a previous comment or an ideology. Isaan barsiisa yookiis immoo yaada kanaan duraarraadha jechuudha kan isaan And wantoota someone kana said the word here a moment garagalfatan ago. yookiis koppii godhatan. Namni ta'ee waa'ee jecha wayii dubbatee ture. In its original context, it wasn't happiness. Galumsa isaa jalqabaatiin yoo laallu gammachuu miti kan inni jedhamu. It was property. Qabeenyaan ibsama jechuudha. And I'm saying property could be money, it could be literal property, and it can also be education. Qabeenya kan jennu kanaa maallaqa, mana, barumsa kan jedhutti ni hiikeeni. So the education, you can think of things like Barumsa yeroo jennu akka wanta when things are, is that the right symbol? When things are registered and you have property, you have rights to your songs or your documents or things, or to a logo. wantoota garaa garaadhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Barumsa kan jedhu kanaa. And so why would the British first and the Americans and the French at the same time, but we normally quote the American version? Maaliif kan British, Amerikaan, Faransaay yeroo baay'ee Ameerikaattidha kan nuti Why were they hiikannu. not asking for this? Why were they demanding this? Maaliif kan isaan kana barbaadan? Maaliif kana gaafatani? What did they recognize? Maal hubataniiti kan isaan kana hunda gaafachuu dhaqan? Sorry? Ifama?
So someone has said slaves, it's to do with slavery. Namni ta'e garbummaa jedhee But garbummaa remember, faana this is a deema. connected thought to what we've been discussing all the way through here. Wantoota armaan olitti ibsinee wajjiniin hidhata qabu. Wanti ani amma kaasaa jiru kun Bit louder. sagalee kee ol kaase. Because of people's choice, Sababiin isaayyuu filannoo namoota waan ta'eef correct? Oppress, cunqurfamuu, restrictions. dhoowwaa, dhowwamuu. What's the phrase that we have on the board now that I want us to see? Eertuun yookiin immoo jechi nuti boordii irraa qabnu amma maalinni? Correct? Our humanity. Namummaa keenya kan jedhu jechuudha. So that's why they focused on these three things. Sababni isaan wantoota sadii armaan olii kan irratti They use the xiyyeeffataniif word kana. innate, which means to be built in, Uumama kan jedhu fudhataniiru kan irratti ijaaraman jechuudha. and that means you don't give people these rights. They already have those rights. Sababni isaa wantoota kana yookiis mirgoota kana namootaaf kennuu hin dandeessu. Namoonni ufumaa qabu So duraan if you waan already ta'eef. have them, someone can't give them to you. Yoo durumaan qabaatte wantoota kana namni biraan siif kennuu hin danda'u jechuudha. And they condense these, all of the things that you have a right to as a human being, into three elements. Akka dhala namaatiitti wantoota kana uumamaan qabdaa jechuudhaati. Nama waan The right taateef to live, not be killed or harmed. mirga jiraachuu, du'uu hin qabdu, miidhamuu hin qabdu. So what could we put here? Maali kanaan as kaa'uu qabu? I just sort of gave it away a minute ago. Daqiiqaa dura waa isinii kenneen ture. The right to Karaa life isinitti and kenneen ture. not, Mirga jiraachuu what did I just say? maal ta'uu hin qabdu, Not be harmed. miidhamuu hin qabdu jechuudha. Miidhamuu hin qabu And jechuudha. what word do we use all the time? Yeroo hunda jechi nuti fayyadamnu maalinni? Happiness. The happiness is the third one. Gammachuu kan jennu isa sadaffaarra jiru kanadha. What aren't men allowed to do to women? Dhiironni dubartoota maal gochuu barbaadu? Abuse. Cunqursuu. So this is the abuse that we keep on Waa'ee speaking of. miidhamuu, waa'ee cunqurfaa cuucamuuti jechuudha iddoo kanatti kan dubbannu. There used to be a song. Faarfannaa yookiis immoo sagalee muuziqaa I'm gonna do fayyadamuudhaan this service. But it said, killing me softly with his words. laaffiseetu jecha isaadhaan na ajjeese kan jedhu. I don't know if you ever heard, familiar with that song. Namni faaruu sana beektan jirtu? So as feminists, I think we can all understand and it resonates with us that you can be Akka killed feministootaatiitti slowly ni with beekna words. jechuudha. Suuta jechaan ajjeefamuu kan jedhu kana. And that's why we can put abuse with life. Jiraachuu kan jedhu kana faana kan nuti cunqursuu miidhuu jedhu kana Freedom to keenyaaf kanaaf. choose Mirga and the filachuu happiness. fi gammachuu. And this happiness one here, Gammachuu kan jennu kun iddoo kana kan jiru. I'm saying this is the one that above I called selfish. Armaan olitti kanadhani ofittummaa jedhee waame wajjiniin wal fakkaata jechuudha. And so we need to just be sure about what we have on the board now. Amma boordiirraa maal akka qabnu kana sirriitti ilaallachuu qabna, hubachuu qabna. That happiness is, or let me rephrase it, selfishness is happiness. Gammachuu kan jennu kuni ofittummaadha yookiin ofittummaa kan jennu kun gammachuudha. Ellen White would frown upon Ellen that, White kana qeeqxeetti. and most of us would be. Most of us would Baay'een frown. keenyas akkasuma qeeqneerra We would, jechuudha. we would say happiness is service to others. Gammachuu jechuun warra kaan Or tajaajiluu happiness is jechuudha. selflessness. Gammachuu jechuun ofitti du'uu jechuudha. But I'm saying it's selfishness. Garuu ani akka amma isinitti himutti We've run ofittummaadha out of time, jechuudha. so we'll stop here. Yeroo keessaa bahaa jirra waan ta'eef iddoo kanatti an dhaaba. And we'll carry on and type these loose ends in our next study.
qorannaa keenya itti aanutti itti fufnaa jechuudha. Yeroo itti aanu. So we were meant to begin in 3 minutes, so we're running a little bit late. Daqiiqaa 3 booda eegallaa barfannaa jechuudha. So wherever you are in the world, addunyaa keessaa eessayyuu yoo jiraanne we're going to have a 12-minute break and we're going to begin at 40 minutes past the hour. Daqiiqaa 12 boqonnaa sana booda daqiiqaa 40 It's now itti fufnaa jechuudha. 28 otoo hin taane 40 jechuudha. Let's close with prayer. Kadhannaadhaan haa cufnu. Holy God, we thank you. Waaqa qulqulluu si galateeffannaa. I want to thank you. Ani si galateeffachuun barbaada irratti. You give me an opportunity carraa ati nuuf kennite. To not only understand my own humanity. Ani namummaa koo akka hubadhuuf qofa otoo hin taane. Not only to nurture it and take care of it. Waa'ee isaa hubadhee isa kunuunsuuf qofa otoo hin taane. To allow me to live in an environment. Naannoon ani keessa jiraadhu akkan ani jiraadhuuf. Where I can have life. Naannoon keessa jiraadhu akkan jiraadhuuf naaf eeyyamuuf. I can have liberty. Mirga jiraachuu argadhee, mirga bilisummaa argadhee, pursue my dreams. Abjuu koo yookiin mul'ata koos akkan hadamsuuf waan na gooteef. For those of us who are in a relationship. Warri nuyi warra hariiroo gaa'elaa keessa jirru. May they practice these rights carefully. Mirga kanaa xiyyeeffannaadhaan akka hojiirra oolchaniif sin kadhadha maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. I want to thank everybody for joining us. Waan nu faana turtaniif isiniin galateeffadha. Yeroo muraasa booda walitti deebina.